Harka fuunee daawwattoota keenya kabajamoo oduu qubeen isinitti himaa oduu waliin Addisuu Muluuti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii maallaqni hedduun deeggarsaaf isa barbaachisu waadaa galamuu fi hime. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii roobii dheengaddaa waadaa doolaara biiliyoona 2.4 kan guutuu Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti namoota lakkoofsi isaanii gara miiliyoona 32 ta'anii maallaqaan gargaaruuf maallaqa inni barbaadu isaaf arjoomuuf qaamotaa fi biyyoota waadaa isaaf seenan irraa argachuu himee ture. Akka dhaabbanni kun jedhutti gargaarsi kun yaa argamu malee ammayyuu deeggarsi argame kun gahaa akka hin taanee fi naannicha dandamachiisuu akka hin dandeenye hime. Dhaabbanni kun biyyoota sadan kanaaf doolaara biiliyoona 7 ol iyyatullee qaamolee deeggarsa kanaaf waadaa seenaniif irraa deeggarsi roobii darbe inni argate Soomaaliyaadhaaf harka 100 irraa 25 qofa, Itoophiyaadhaaf harka 100 irraa 22 fi Keeniyaaf immoo 100 irraa harka 21 qofa deeggarsa maallaqaa gochuu fi kan isa dandeessisu ta'uu hime. Dhaabbanni mootummootaa kun gaanfa Afrikaatti sababoonni rakkina hawaasaa fidan inni guddaan balaa jijjiirama qilleensaa fi haala wal waraansaa ta'uu himee jira. Jaarmiyaan dhaabbata fayyaa addunyaa fi jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii UNICEF akka jedhutti bara darbe Somaaliyaa keessatti hongee mudateen namoonni gara 40,000tti dhiyaatan du'aniiru. Walakkaan isaanii daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 gadii ta'uu barreessaa mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres beeksisanii jiru. Ameerikaan waadaa olaanaa dhaabbata kanaaf kan galte yoo ta'u ammas dabalataan doolaara miiliyoona 524 gumaachiteefii jirti. Walumaa galatti gumaacha isheen bara baajataa 2023tti dhaabbatichaaf gootu gara doolaara biiliyoona 1.4tti ol guddisuu ishee dubbatte. Komishiniin Awurooppaa doolaara miiliyoona 185, biyyi Jarman doolaara miiliyoona 163, biyyi Ingiliz doolaara miiliyoona 120 fi Neezerlaand immoo doolaara miiliyoona 92 dhaabbatichaaf kennuuf waadaa seenanii jiru. Gamtaa Afrikaatti Koreen dhimma araaraa mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay irratti hojjetu adeemsi nageenyaa fi tattaaffiin araaraa qaamota kana gidduu jiru fooyya'insa akka agarsiise hime. Koreen Gamtaa Afrikaatiin hundaa'e kan dhimma araaraa mootummaa Itoophiyaa fi Abuut irratti hojjetu waliigaltee lola dhaabuu kan mootummaa Itoophiyaa fi Abuut gidduutti 2 bara 2022 mallattaa'e hojiirra oolmaa isaa madaalee jira. Koreen kun naannoo Tigraay keessatti meeshaa waraanaa gurguddaa hiikkachuu dhabuu fi meeshaa waraanaa giddugaleessaa fi salphaa ta'e mootummaa yeroo naannichaaf dabarsanii kennuu irratti hanqinni jiraatullee uummanni gargaarsa namoomaa gufuu tokko malee akka argataniif haala mijeessu, tajaajilli fayyaa, baankiin, geejjibni uummataa, daldala deebisanii dhaabuu fi manneen barnootaa kutaalee irra caalaa keessatti deebi'anii banamuu isaanii irratti waan gaariin akka jiru kaasuun galateeffate. Koreen kun loltoonni hidhatan kan naannoo Tigraay keessatti argaman hiikkachuu fi humna waraanaatti makamuu saffisiisuun barbaachisaa ta'uu isaa hime. Koreen kun loltoonni hidhatan kan naannoo Tigraay keessatti argaman hiikkachuu fi humna waraanaatti makamuu saffisiisuun barbaachisaa ta'uu isaa hime jechuun gabaase dhaabbanni sagalee Ameerikaa. Akkasumas buqqaatonni qe'ee isaanii irraa buqqa'an gara naannoo irraa buqqa'anitti hatattamaan deebi'anii akka galfamaniif haala mijeessuun barbaachisaa akka ta'es hubachiise. Humnoonni Tigraay jimaata har'aatii qabee meeshaa waraanaa giddugaleessaa fi salphaa dabarsanii kennuu akka eegalan maddeen koo irraa odeeffadhe jechuun dhaabbanni sagalee Ameerikaa gabaase. Aangaa'onni Komishinii Haaromsa Biyyaalessaa Itoophiyaa gama biraan loltoonni naannoo Tigraay hidhannoo isaanii hiikkachuun jimaata har'aa akka eegalu mirkaneessuu isaanii raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaasee jira. Dhaabbanni fayyaa addunyaa qorichootaa fi meeshaalee wal'aansaa garaagaraa naannoo Affaariif arjoome. Qorichootaa fi meeshaalee yaalaa doolaara 135 olitti tilmaamaman kan jiraattota naannichaa lakkoofsi isaanii 400 olitti tilmaamamu fayyadamoo taasisu naannichaaf gumaachuu isaa dhaabbanni kun beeksise. Qorichii fi meeshaan wal'aansaa naannichaaf arjoomame kunis jiraattota naannichaa aanaalee garaagaraa keessatti argaman kanneen dhukkuba daddarboo garaagaraa fi rakkoo namoomaan hubaman akka fayyadutu himame. Dhiyeessiin kunis kan arjoomame tattaaffii biiroon fayyaa naannichaa dhiyeenya kana dhibeewwan kanneen akka busaa fi kanneen biroo ittisuuf taasisaa jiru. Akkasumas gargaarsi lubbuu baraaruu namoomaa namoota sababa waraanaan buqqa'anii fi balaa lolaan hubamaniif akka qaqqabu taasisuuf deeggaruuf akka ta'etu himame.
Miseensonni paartii Zeemaa torba fedhii isaaniitiin dhaabicha gadhiisuu isaanii beeksisan. Durataa paartii Zeemaa duraanii kan ta'an Yishiwaas dabalatee miseensonni torba fedhii isaaniitiin paarticha gadhiisuu isaanii beeksisan. Kanneen dhaabicha irraa aangoo gadhiisuu isaanii beeksisan obbo Yishiwaas Asaffaa kan yeroo dheeraaf hojii raawwachiiftuu paartichaa ta'uun tajaajilaa turan dabalatee obbo Habtaamuu Kitaabaa, obbo Taakkala Baqqalaa, obbo Daani'el Shibashii, aadde Naansii Wuddinee, obbo Yeejjaa Algaa'uu Jammarii fi obbo Nuur Muddasar kanneen jedhamanidha. Paarticha gadhiisuu isaaniin akka ibsanitti paarticha keessatti garaagarummaa yaadaa fi ejjennoo jiru irratti rakkoo uumameen yeroo dheeraaf rakkoo keessoo paartichaatiin rakkachaa turre jedhu namoonni kun. Itti dabaluunis uummanni Itoophiyaa rakkoo seenaa isaa keessatti isa mudatee hin beekne akkanaa keessa osoo hin seeniin dura daandii keenya sirreessuuf dhaabicha keessatti hedduu qabsoofneerra jedhan. Waltajjii dhaabaa kana irratti yeroo hundaa dogoggorri ni sirreeffama jennee waltajjii qabsoo babal'isuuf yaallus sababoota keessoo fi alaa adda addaatiin galma gahuu hin dandeenye kan jedhan namoonni kun hooggantoonni olaanoo dhaabichaa uummataa fi paartilee waliin ta'uun biyya baraaruuf qabsaa'uu dhiisanii gara biraatti waan jallataniif fedha keenyaan paarticha gadhiifnee jirra jechuun ibsan. Mana amala sirreessaa Qaallittiitti sirreeffamtoonni seeraa 10 lafa qotanii miliquuf yaalii taasisan to'ataman. Hidhamtoonni mana amala sirreessaa Qaallittii keessaa boolla qotanii miliquuf yaalii taasisaa osoo jiranii to'annoo jala oolutu dhaga'ame. Sirreeffamtoonni kunneen yakka cimaa raawwachuun yakkamaa ta'uu isaanii qindeessaan nageenyaa fi nageenya mana sirreessaa Qaallittii Inspektar Dirribaa Sanbataa Faana Biroodkaastiif odeeffannoo kennuu isaanii ragaan dhaabbaticha irraa arganne ni mul'isa. Namoonni kunneen halkan sa'aatii 10 walakkaa irratti 10 ta'anii boolla lafa jala qotanii miliquuf osoo yaalanii eegdota mana sirreessaan to'annoo jala oolan. Yakkamtoota miliquuf yaalan kana keessaas sirreeffamaan kanaan dura miliqee turee fi Xaaliyaanii irraa Interpooliin to'annoo jala oole tokko akka jirutu himame. Gara oduu biyya alaatti yoo ceenu immoo daldala addunyaa keessatti qoonni doolaarri Ameerikaa qabu irrachaa akka jiru himame. Gaheen doolaarri Ameerikaa daldala addunyaa keessatti qabu waggoota 20 asitti gadi bu'aa akka dhufetu gabaafame. Akka dhaabbanni maallaqa idil addunyaa IMF jedhutti daldalli alaa biyyoota addunyaa kanaa dhibbeentaa 90 hanga dhuma bara 2020tti doolaara Ameerikaatiin kan raawwatame ta'uu isaa hime. Maallaqa daldala addunyaa irratti hanga dhuma bara kanaatti hojiirra oole kan waliigalaa keessaa doolaarri Ameerikaa tiriliyoona 6 ol ta'u kan hojiirra oole yoo ta'u kun immoo waggoottan 20 darbanii asitti sadarkaa isa gadaanaadha jechuun IMF gabaase. Dhimmi doolaara Ameerikaa hir'ina olaanaa agarsiisu kun xiyyeeffannoo guddaa kan argate yoo ta'u Reuters ogeeyyii dinagdee fi ogeeyyii daldalaa obeeffachuun yaada bal'aa barreessee jira. Akka ogeeyyiin kunneen jedhanitti sababni inni guddaan waraana Raashiyaa fi Yuukireen waliin taasisan hordofuun kuufamni of eeggannoo warqee biyya Raashiyaa doolaara Ameerikaa biiliyoona 640 ta'u to'achuu isaati jedhu. Biyyoonni addunyaa hedduun kuufama warqee isaanii akka kuufama of eeggannoo fi hariiroo daldalaa idil addunyaa isaaniif haala mijeessutti kuufatu. Shakkamaan wal waraansa sanyii biyya Ruwaandaa irratti lubbuu namoota 2000 galaafate to'atame. Shakkamaan wal fixiinsa sanyii Ruwaandaa irratti lubbuu namoota hedduu galaafate jedhamuun barbaadamaa ture Fuljensi Kaayisheemaa roobii darbe Afrikaa Kibbaatti to'annoo jala ooluu isaa manni murtii mootummoota gamtoomanii kan dhimma yakka waraanaa biyya Ruwaandaa akka qoratuuf hundaa'ee kamisa kaleessaa ibse. Shakkamaan kun bara 1994 Ruwaandaa keessatti wal fixiinsa sanyii raawwatameen baqattoota gosa Tustii tilmaamaan lakkoofsi isaanii 2000 ta'an waldaa Kaatolikii Nyaangee jedhamu keessatti ajjeefaman adda durummaan akka qindeesse manni murtii kun ibseera. Bara 2001 irraa eegalee barbaadamaa kan ture Fuljensi Kaayisheemaa waggoota 20 oliif dhokachaa ture. Dhumarratti shakkamaan kun hidhamuun isaa yakka raawwate jedhame kanaaf murtiin haqaa akka argamu taasisa jechuun abbaan alangaa mootummoota gamtoomanitti dhimma yakka waraanaa biyya Ruwaandaa irratti hundaa'e Seergee Biraameetis ibsan. Kaayisheemaan bara 2001tti mana murtii yakka waraanaa biyya Ruwaandaa akka qoratuuf mootummoota gamtoomaniin hundeeffameen kan himatame yoo ta'u yakka fixiinsa sanyii fi yakka farra namoomaatiin himatame.
Jaappaan keessatti rasaasaan rukutamanii fi albee waraanamuun namoonni 4 ajjeefaman. Biyya nagaa qabeettii jedhamuun maqaa dhaamtu Jaappaanitti namoonni 4 itti dhukaafamee fi waraanamanii erga ajjeefamanii booda namni tokko ajjeechaa kanaan shakkamee to'annoo jala oole. Shakkamaan kun Masanoorii Aookii kan jedhamuu fi nama ganna 31 yoo ta'u naannichatti nama siyaasaa beekamaadha. Dubartii tokko waraanee poolisoota lamatti ammoo dhukaasee akka ajjeese poolisiin naannichaa beeksisee jira. Erga taatee kana raawwateen booda ammoo namni arfaffaan ajjeefamuutu gabaafame. Jaappaan keessatti haleellaawwan akka kanaa baay'ee kan hin baratamnee fi biyyoota kaan wajjin wal bira qabamus yakki akkanaa baay'ee xiqqaa kan ta'e yommuu ta'u bara darbe garuu ministeerri muummee duraanii biyyattii Shinzoo Aabee haleellaa akkasiin ajjeefaman. Eejensiin oduu biyyattii Kiyoodoo jedhamu akka gabaasetti wayita namni kun dubartii waraanee ajjeesuuf duuka fiigu eeruun poolisii qaqqabee ture. Namni balaan jalqabaa kun yeroo raawwatu ijaan arge shakkamaan goraadee seentimeetira 30 dheeratuun balaa kana raawwachuu madda oduu Kiyoodee jedhamutti himeera. Sababa ajjeechaan kun raawwatameef ifa ta'uu dhabus yeroo yakki kun raawwatu namni ijaan arge shakkamaa yakkicha raawwateen maaliif waraante yoo jedhu waanan barbaadeefan ajjeese deebii jedhu kennuufii hime. Daawwattoota keenya kabajamoo oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanneen turanii qophiilee qubee TV Afaan waliin turtii gaarii.